namni dhalchu kormi hin dhalchu. Namni harraba isaa kana eeggatu bulchaa biyyaarra hin caalaa. Kan harrabni namatti fidu waan xiqqaa miti. Nagaan waaqayyo lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa nagaa keessanii. Ani nagaadha rabbiin galannaa ta'u sinis nagaa akka taatan abdiin qaba. Ammallee nagaan keessan itti fufaa haa ta'u jechaati. Namoonni jalqabaa kaatanii na hordofaan na jajjabeessaa yaada naaf kennaa turtanii guddaa isaa galatooma isiniin jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni immoo aaraa gara chaanaalii kanaa dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan jalqabaa adaraa keessan na jajjabeessaa. Yoo isin na jajjabeessitan malee ani kophaa koo hojjechuu hin danda'u, dhiisuullee hin danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu amileen keessan na barbaachisa waan ta'eef obboloota koo qarshii ittiin kaffaltan jechaadha. Kanaaf viidiyoo koo naaf dhaggeeffadhaa hamma dhumaatti laayikis akkasuma immoo sheerillee naaf godhaa na jajjabeessaa na bukkee dhaabadhaa. Yaada qabdan immoo arrabas haa ta'u qeeqas haa ta'u jajjabinaafis haa ta'u wanta irratti hojjedhu jettanis haa ta'u muudannoollee kan qabdani dhaloota hin barsiisa yoo jettanii keessan na dubbisaadha. Yaada keessan hunduma isaayyuu naaf qooda isiniin jedha obboloota koo. Erga social media irra ooluun keenya namni kottaa waanuma gatii qabu waanuma walii keenya nu fayyadu tokko hojjanna isiniin jedha obboloota koo. Waan gaarii hojjechuu waan gaarii irratti bobba'uu amaleeffannu isiniin jedha. Kanarraan kan hafee gara seenaa qabadhee dhufeettiin darba jechaadha. Seenaa akkas turetu jira. Dubartii guddoo waan taatee jirti jechaadha. Haadha ijoolleetii qe'ee qabdi jechaadha. Dubartii guddoodha. Dubartiin tokko immoo gaa'ila dhaabattee warrattee erga gaa'ila dhaabattee xiqqoo turtee inni naafatte jechaadha. Sababni naafachuu ishiitis immoo namoonni hin beektu jechaadha. Akka har'aa kana amantaan hin babal'anne xiqqoo taaniyyuu utuma jirruyyuu qoricha tolfattuu fa'aa xonqaayisa jedhan kana fa'aa walitti hojjisiisuutu jira jechaadha. Isarra hejjettee sababa isarra hejjettee fi inni naafatte jechaadha. Nan beeka jechaadha jara kana lamaaniyyuu. Sana booddee dubartiin ishiin guddoo sun nama uumamaan jechaadha. Uumamaan gabaabas haa ta'u qaama hir'uu tokko yoo argite in akkeessiti. Nama kamiyyuu yoo ta'e jechaadha. Yeroo namni sun darbee nama sana duuba isaarra deemteeti in akkeessiti. Akkatti namni kolfullee waanuma hundumayyuu jechaadha. Waaqayyo garuu waan uume hunduma isaayyuu bareecheti kan inni uume. Waaqayyo hojii isaa mudaa hin qabu. Sana booddee maal goote dubartittii ishii naafatte sana akkanatti deemti jettee in akkeessite jechaadha. Ishii naafatte sana ishii waa gochuu dandeessu waan taateef fi carraa ishiiti waan taateef boossetuma waaqayyootti kennattee cal jette jechaadha. Ganna jechaadha. Daandii hin beektu baadiyyaa keessatti baay'ee dhoqqaa. Yeroo dhoqqa'u sana maal gooti manni ishii dallaarra waan ta'eef namni dallaa ishii qabattee to'e yeroo kufuudhaa ka'e jechaadha. Akka kufuu hin oollee fi maal gooti arangama qoree wanti jedhamu hin jira jechaadha. Kan nama qabatu isa fuuteeti dallaa ishiitti rarti jechaadha. Jabbiloonni namaa hin beektu baadiyyaa keessatti horiin ro'oonni oolonni akkasuma jabbiloonni maasaa namaa dhattee midhaan namaallee nyaachuu dandeessi jechaadha. Ishiin maal gooti nama laallatteeti jabbiloonni holloota ishii jechaadha. Dubartoota holloota ishii baqa namoota holloota ishii guddachuu hin danda'an jala maal gooti nama laallatteeti wanta meeshaa qara qabus haa ta'u dhagaas haa ta'u hin ajjeesti jechaadha. Jabbiloonni saa jala jechaadha. Dulloota jala hin guddattu dawaaffee ta'e jechaadha. Daa'imas immoo yoo argite kophaatti daa'ima xixinnaa kana hin dhiistu jechaadha. Ijoollota xixiqqoo kana odoo fuudhanii dhagaa farra kaanii asitti ishii fixanii waan akkasii kana jechaadha. Dubartiin kun deemtee dubartiin kun dhumni ishii maal akka ta'e isinitti himuudhaaf ani obboloota koo wanti nuti goonu wanti nuti dubbannu wanti nuti raawwannu bu'aasaa gara dhumaatti maal akka ta'u akka tilmaamnuuf jechaadha. Harraba keenyas haa ta'u deemsa keenyas maal akka akkeessinu gargar baasnee akka beennuuf jechaadha. Keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti fa wanti akkasii argamaa mul'achaa oola waan ta'eef jechaadha. Kanaaf of eeggannoo akka goonuuf malee nama kana ammeessuudhaaf miti jechaadha. Maaliif namni wanta hojjete tokko ofiidhuma isaatiin iyyuu hojii isaa suni deebi'ee too'i illaataaf jechaadha. Maaliif waaqayyotu nurratti daba godha otoo hin taane
Jiidhuma nuti hojjennu sanatu dachaa dhibbaan biqilee nutti as deebi'ee too'ii isa namaan jennu isa namaan hakkeessinu sana nurratti raawwata jechaadha. Kanarraan kan hafee maal gootee dubartittii suni ilmi ishiillee akkuma ishii sana jechaadha. Ilmi ishiin deessellee namoota ina keessaa namoota uumamaan qaamni isaanii hir'uu ta'ee namoota gaggabaabbatanii uumaman ijoollee namaarratti illee baqa ija namaa ilaallatanii rukutuu. Waan akkasii kana raawwachaa ture jechaadha. Ishiin illee akkuma sana booddeetti maal goote garuu dubartiin kuni hin dhukkubsatte jechaadha. Hotuma kana gootu jechaadha. Xiqqaa hin akkeessitii, guddaa hin akkeessitii, jabbiloota namaa hin fixxii, ijoollee namaa kophaatti yoo argite hin dhiistu. Namoota holloota ishii wajjin walitti dhufeenya hin qabdu jechaadha. Tokkummaa hin qabdu jechaadha. Kophaa ishiiti kan jiraattu baay'ee sodaattamti jechaadha dubartiin kuni. Ilmi ishii dhalli ishiillee akkuma ishii sana ta'e jechaadha. Sana booddee dubartiin kun maal goote hin dhukkubsatte. Gaafa dhukkubsattu maal goote harki ishii hin dadacha'e jechaadha. Kan akka dura huumarraa jirtu sana miilli ishii hin dadacha'e. Dhukkubsattee siree irratti haftee dubartittii ishii akkeessaa turte sana jechaadha. Dhaloota ishii irraa kaastee osoo hin taane dubartittiin ishiin gaa'ela dhaabatte sun erga gaa'ela dhaabattee warrantee xonqolaa yookaan immoo tolfattuu isa jedhan jechaadha. Namoonni isarra ejjetteeti kan ishiin naafatte. Abbaan manaa ishiillee irratti fuudhee ijoollota qabdee achumatti yoortee abbaan manaa ishiin gargaara garuu ijoollonni ishii gurguddatanii garuu qaama ishii isa ittiin dhalatte qaama dhaloota ishii dhabdee akka sanatti dubartiin ishiin akkeessite sunis jechaadha. Bakka lafaa kaatee nama hakkeessuudhaan hojii ishii suni deebi'eet ishirratti raawwatee bakka dhukkubsattetti halgaa irratti haftee namatu gadi baasaa namatu ol deebisaa booddee maal taate addunyaa kanarraa hin godaante jechaadha. Wanta namarratti raawwachaa turte nama hakkeessaa turte sana otoo fooniif lubbuu ishii gargar hin ba'ini jechaadha. Biyyuma lafaa kanarratti iyyuu ishirratti raawwatee too'ii biyya lafaa kanarraa godaante jechaadha. Galgala ishiitiif garuu harka waaqayyoo jira waan ta'eef nuti hin beeknu jechaadha. Kanarraan kan hafe ammas immoo ilmi ishii inni akkuma ishiitti ba'e sunis immoo maal ta'e akkuma haadhaa sana jechaadha. Hin dhukkubsatee siree irratti hafee harki isaa hin kokottaa'ee qaamni isaa muluun iyyuu hin dadacha'e jechaadha. Deebi'ee arrabni isaa hin hidhame akkuma haadhaa sanatti addunyaa kanarraa hin godaane jechaadha. Obboleettii koo har'a jechaadha bifa namaatiinis haa ta'u. Akkaataan inni deemuun haa ta'u wantoota tokko ilaaltee jechaadha. Uumama waaqayyootti kan qoosaa ooltu nama qaama hir'uutti qoosaa kan ooltu akkaataa haasaa uumama namaatti illee qoosaa kan jirtu galgala keetiin maal kaawwatte wanti ati keewwatte hojiin ati hojjettu suni harka 100 siif margaa jira jechaadha. Isuma ati facaafatte santu siif biqilaa jira. Maaliifi namni tokko xaafii facaasee garbuu hin galchatu. Qamadii facaastee boqqolloo hin galfattu. Isuma facaafatte santu dachaadhaan biqilee siif gala. Namni tokko gaafa sanyii jechaadha yookaan qunnaa tokko yookaan immoo shaalii tokko kana facaasa. Garuu deebisee kan inni galfatu shaalii 50 shaalii 100 akkasitti jechaadha kan inni galfatu. Maaliifi dachaa dabala jechaadha. Kanaaf wanti ati gootu jireenyaaf si qopheessa. Wanta ati gootu galgala keetiif akkami, ijoollee keetiif akkami, mana keetiif akkami, maatii keetii irratti maal fidaa jirta? Wanta dubbannus haa ta'u, wanta akkeessinus haa ta'u, wanta yaadnus haa ta'u, wanta namaan jennus haa ta'u. Adaraa arraba keenya haa eeggannu isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Arrabni keenya wanta hin jirre nutti fida jechaadha. Arrabni keenya kun abaarsas nutti fiduu danda'a. Akka nuti duunuufillee du'aafillee nu qopheessuu danda'a. Kanaaf dursinee maal dubbachuu akka jirru maal gochuufis akka jirru bifa namaarrattis qoosuuf akka jirru namni sun ofiisaatiif jaalatee gaarii jibbee akka akkas hin goone beekuu dandeenya jechaadha. Namni immoo sammuu isaati jechaadha. Kan bareessuus sammuu isaati jechaadha. Yaada isaa ilaalcha isaatu ilaallama malee bifa namaa miti kan ilaallamu. Kanaaf iyyuu of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaadha. Yaada keessan naaf qooda, sheer naaf godha. Hedduu tokko sin jaaladha, hedduu tokko sin kabaja isiniin jedha obboloota koo. Viidiyoo biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaan naa tura. Adurree kiyyas kinoo ilaaladha isiniin jedha nagaa gaafadha.